Kanaaf hundumti keenya oduu hamaa hamma lafarra jirrutti dhaga'uun keenya hin hafu yookaan hin oolu. Gaafa isaan beennu galgala kanaa ta'uu isaa dhufaa isaan beennu bor ta'uu isaa hin beennu haa ta'u malee nama hundumaatti ergi dhufa ta'e anaaf isinittis dhufuun sana. Kanaaf egaatiin karaa nutti dhufu karaa adda addaati. Attamitti dhufa iddoo gaafanne namootatu dhufee nutti beeksisa yookaan halkan walakkaatu rafnee jirru telefoonni bilbilamaa yookaan ganama bariituu hin ka'in telefoonni bilbilamuu danda'ama. Nama jaallannu akka inni boqote kan nutti mutaa yookaan immoo gabaasa doktoorii keenya irraa dhageenyee oduu nama raasu baadiyuus dhufama dhaga'uu dandeenya jechuudha. Ogeessi waan inni nutti himu isa hin feene isa hin eegne yeroo inni nutti dhufu jechuudha. Kanaaf namni biyya lafaa oduu hamaa yookaan oduu gaddaa argachuusaa waan hin oolu sababii ta'eef akka nama waaqayyootti aniif isin immoo akkaataatti handilii goonu jechuudha. Yoo nutti dhufee fi amma as keessatti waa'ee namaa dubbata iddoon amma dubbifanne sana keessatti faarsaa 212 irratti oduu hamaa dhaga'uu hin sodaatu jedha. Kanaaf inni sun sodaachuu ta'uu irra hin jiru. Si'a 363 dubbii waaqayyoo sodaatinaa jedha. Kiristaanaan kan amanateen kan isa fudhateeni sodaatinaa jedha. Akkasumas oduu hamaanis nu sodaachisee nu barbarsuu qabu. Garuu akkaataatti ilaalchi keenya akkaataa namni waaqayyootti ilaaluu qabu. Inni kunis Kiristoosin beekna yoo jenne Kiristoosin beekna yoo jenne hafuura qulqulluun jajjabeessaa keenya yoo jenne hafuurri waaqayyoo hafuurri qulqulluun jajjabeessaa keenya yoo jenne our comforter jennee hin amanna ta'e ka dubbii waaqayyoo jechuudha. Waaqayyo immoo iddoo baqannaa keenya akka inni ta'e yookaan gargaarsi keenya isa yoo jenne ta'e yoo nu amanna ta'e yoo nu fudhanna ta'e sodaachuu raafamuu harkarfamuu hin qabnu jechuudha. Battaluma sanatti gara isaatti galagaluu nurra jiraata. Sabni Israa'el yeroo tokkotti yeroo Museedhaan geggeeffamu Museen waan isaanii yaaddatetti dhufe fuuluma isaanii duratti jechuudha. Ba'uu 14 keessaati yommuu dubbifannu akkas jedha. Ba'uu 14 lakkoofsa 13 irra dubbii jiru nan dubbisa. Seera ba'uu 14 lakkoofsa 13 irratti yookaan dura gochaa waan isaan argan dubbisaa 10 kaase. Yeroo mootichi isaanitti dhiyaate Israa'eloonni ol ilaalanii kunoo warra Gibxii booddee isaaniitiin isaan hordofaa akka dhufan argan. Yommus Israa'eloonni guddaa sodaatanii gara waaqayyootti in iyyan. Museedhaan immoo biyya Gibxii keessaa iddoon awwaalaa waan hin jirreef as lafa onaa akka onaatti akka dhumnuuf nu fidde. Inni ati biyya Gibxii nu baafte kun maal nurratti hojjechuu keeti? Wanti nuyi kottu nu dhiisi warra Gibxiif erba taanee hin hojjenna jennee Gibxi keessatti sitti himne isuma kana mitiire. Nuyi lafa onaa keessatti dhumuurra warra Gibxiif hojjechuu nuuf wayyan turreerre isan jedhee yeroo isaan ittiin jedhanitti namni waaqayyoo Museen immoo akkas jedha lakkoofsa 13 irratti Museen saba sanaan warra Gibxii warra har'a agartan kana deebitanii akka kanatti lammaffaa hin agartanii waan hin argineef hin sodaatinaa jabaadhaa dhaabadhaatii har'a gochaa waaqayyo isin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa. Amma waaqayyo isiniif lola isin gabii argadhaa ture. Kanaaf stand still and see the salvation of the Lord. Fayyisuu waaqayyo dhaabbadhaa irraafamina irroominaati dhaabbadhaa fayyisuu waaqayyo argaa ittiin jedheetu itti hima ture jechuudha Museen. Egaa oduu hamaan
bakka adda addaatiin dhufu. Isaan keessa oduu addunyaa irraa dhaggeeffannu World News aduu TV irraa, reediyoo irraa, miidiyaa irraa oduun karaa adda addaa hin dhufu. Innis mana manaas miti. Akka oduu gaarii dhufaa garuu baay'een isaa oduu hamaatu dhufu. Bad news dhufu. Kooriyaan kaabaa fi Iraan walii galanii niwukilarii hojjechaa jiru, misaayila hojjechaa jiru jedhamee warra kaaniif raafamuu qaba. Sababiin isaa harka eewwa akka galu maal gara maalitti akka deemu hin beekamneef nama raasa. Bad news. Akkasumas immoo kubbaaniyaan gaasii meentenaansiidhaaf cufameera amma jedhamee inni gaasii miidhessu jechuudha misheessu yookaan hojjetu na jedhamee amma yoomitti akka inni turu hin beekamu. Hir'inni gaasii sababii jiruuf namni maaliin amma naa ba'a, maaliin deema, maaliin socho'a sababii jedhuuf isarratti immoo inni jiru yoo gatii isaa immoo ol ka'a sababii ta'eef that's bad news miti. It's not good news. Oduu gaarii miti. Kanaaf isa akka kana jechuudha. Bubbeen tubba eegee dhufu, siisnii eegee dhufu walakka heroonni faayidaan kuni yeroo isaan dhufan galgala kana dhufaa jira, boreen dhufaa, torban kana keessa dhufa yommuu jedhamu kun oduu gaarii miti, oduu hamaadha mana jechuudha. Akkasumas karaa saayinsii immoo dhageenya. Saayinsiin gaariidhaa waan baay'een fooyyessaa akka takka immoo oduu sodaas fidee dhufu. Waan akka comets, asteroids warra jedhaman warri lafatti rukutaman kumaatamatu jira. Yuunivarsiitii keessa kanaaf isas yommuu dhageenyuun sodaanitti naqa. Kan ta'e keessaatti bara 1908tti asteroidiin xinnaan tokko lafatti bu'ee ture jedhama seenaa keessatti. Innis lafa Saayibeeriyaa iddoo jedhamutti ture. Mukoota namoota hundeen mukoota miliyoonii 60 as tokkichaan barbadaa godhe sababii dhufeetti rukutame jechuudha. Kanaaf humni isaa yeroo jedhanii akka 15 meegaaton nuclear power kan ta'utu lafatti rukutame jedhama. Kanaaf muki miliyoonii 600 kan ta'an achuma badan jedhu. Kanaaf saayinsii keessas akkasuma jira jechuudha. Haa ta'u malee namarra buunee lafa namni jirutti hin buune Saayibeeriyaa keessatti lafa namni jirutti lafa ta'e. Kanaaf egaa itti fufa jechuudha. Bad news karaa adda addaa oduu hamaan karaa adda addaa dhageenyaa yeroo adda addaa dhageenyaa kiraayimii warra hojjetan hin jiraatu. Weezariin karaa tokko, lolli karaa tokko, dhukkubi karaa tokko, dhukkubi sodaachisaan jechuudha. Egaati warri isaan kana dhiyeessanis immoo akkasuma itti dabalanii dhiyeessu. Dhukkubi akkasii dhufeera jedhan itti dabalanii dhiyeessu baay'ee nama sodaachisa. Kun egaa karaa world newsiiti. Karaa ofii keenya personal news karaa ofii keenya immoo yommuu fudhannu waa'ee maatii keenya yommuu ilaallu waa'ee maatii keenyaaf Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Tokko guyyaa nuu kennameef Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Sababiin isaa tokko guyyaa harka isaa jira sababii ta'eef yeroo itti garaagara baanu hin beeknu. Haalii fi guyyaan itti garaagara baamu hin dhufa jechuudha. Utuma wal jaallannu, utuma wal wajjin jiraannu waan ta'uu hin beekamu. Oduu hamaan dhufuu danda'a. Kanaaf isa kanaaf Waaqayyoon guddifnee galateeffachuu barbaachisaadha. Waan namni ta'uu hin beekamu yeroo tokko meeriin magaalaa tokkodhaa biyya kana keessaatiin namicha Schulz jedhamu reprezentaatiivii ta'uudhaaf fedheetu dorgoma ture. Utuu dorgommitti jiru dhukkuba turuu akka qabu argama. Achuma lafa kaa'eetu gara dhukkubichaatti deebi'e jechuudha. Maaliif bad news dhaga'e oduu hamaa sababii dhaga'e isa achumatti gatee achumatti dhiise jechuudha. Kanaaf nus har'aa as kan jiru jechuudha. Dandeettii ittiin har'a waldaa kana dhufne akka qodaa ergisaati. Dandeettii nuti har'a ittiin as dhufne akka qodaa ergisaati. Jabinni keenya har'aa kun akka meeshaa ergisaati. Meeshaa ergisaa maal ta'a? Deebi'ee
gala yookaan irraa fudhatamu yookaan yerootti dhiifnu qabnu. Ijoolleen keenya warri jennu akkasuma ijoolleen keenya akka qodaa ergisaati. Qabeenyaan nu qabne horii haa ta'u, albuudaa haa ta'u, mana haa ta'u, maal haa ta'u kan qabnu jennu hundumaa waan ergisaati, waan yerooti. Bara baraan nu wajjin hin jiraatan yeroodhaaf malee. Kanaaf waan qabnu ol fuunee waaqaa walitti waaqessuu wanni ta'uu hin qabnu jechuudha. Waan waaqayyo harka keenya fide, waan waaqayyo nuuf kenne itti dhimma baanee innis hin darba, nus darbuuf hinna jechuudha. Darbuuf jirra jechuudha. Kanaaf gara faarsaa keenyaatti yommuu deebinu faarsaa 112 biyya lafaa hundumaa keessa waan jiru yoo ilaallu oduu hamaa dhaga'uu dandeenya yeroo kamittiyyuu. Inni kun as keessatti oduu hamaa dhaga'uu hin sodaatu. Nama akkamiiti kuni? Waaqayyoon waan amanatuuf garaasatti hin shakku, garaan isaas hin shakku. Arguudhaaf jechuudha, dhaga'uudhaaf. Inni kan biraan oduu hamaan dhageenyu immoo karaa hafuuraas akkasuma dhageenyu. Karaa hafuuraa waan hafuuraa ilaalchisee maal jedhu macaafa qulqulluun kan yeroon itti darbe. Kan asii baatanii haa ta'uu, lafa hojjettaniis haa ta'uu, macaafa yeroo itti darbe baattee deemtan. Yookaan immoo kiristaanonni yookaan kiristinnaan yookaan kiristaana ta'uun wanta itti fufu miti. Kan dhaabbatu bara si'anaatti hojjetu oduu hamaa akkasuma dhageenya jechuudha. Karaa sana karaa hafuuraas jechuudha. Maaliif hamaan karuma adda addaa dhufa sababii ta'eef biyya kufe keessa jiraanna. Fallen world keessa waan jiraannuuf oduu hamaan yeroo nuti dhufu hin beeknu. Kanaaf namni waaqayyo oduu hamaadhaaf of qopheessuu qabu. Akkaataatti eeggatu jechuudha. Filoosoofiin namni Voltaire nama jedhamu biyya Faransaayii keessa kan ture. Yeroo tokko maal jedhaa printing pressii qaba ture. Lafatti waa maxxansanii macaafa maxxansan qaba ture. Kiristaanummaan seencharii kana hin darbu jedhata. Oduu hamaadha. Oduu hamaadha. Printing pressii hammataa isaatiin eegini darbe waggoota baay'ee kaasee Baay'een achitti barreeffamaa attamamaa ture. Ofii isaati garuu hin darbe. Inni hin darbe. Kanaaf waan oduu hamaa hin dhageenyaa nutti dhufaa. Oduu hamaaf deebii akkaataa itti deebifnu ilaaluudhaaf gara kanaatiin gara Iyyoob nama jedhamuudhaan Iyyoob nama jedhamurraa oduu hamaatitti dhufate. Maaliif fakkeenya nuuf ta'u warra as keessatti barreeffaman. Macaafa qulqulluun fakkeenya nuuf ta'an barreeffaman jedha Phaawulos Roomee keessatti. Iyyoob tokko yeroo nan ilaallu jireenya Iyyoob hin beektu lakkoofsa boqonnaa 13 hamma 19 isa jiru keessatti waan aftaranaa jira tokkottaane tokko oduu hamaatu dhagaamaa ture yookaan itti dhufaa ture. Nan dubbisaa gaaf tokko ilmaan Iyyoobii fi intaloonni isaa mana obboleessa isaanii isa hangafaatti nyaachaa daadhii wayinii dhugaa utuu jiranii namni argame tokko gara Iyyoob dhufee qotiyyooliin qotiisatti jiru harroonni immoo isaan bira hin dheedu turan. Lakkoofsa 15 namoonni Sheebaa hojjetoota billaadhaan ajjeesanii horii fudhatanii hin sokkan. First bad news. Namoota Sheebaa dhufee qotiyyoo harree fudhatanii warra isaanii eegan immoo hin ajjeesanii. Ana duwwaatu jalaa ba'ee kana sitti himuudhaaf dhufee jedhee lakkoofsa 16 utuu inni dubbatee afaan hin fixin namni biraa tokko ergamee dhufee ibidda waaqayyoo irraa bantii waaqaa keessa gadi bu'ee hoolotaa fi hojjetoota gubee hin fixe. Ana duwwaatu jalaa ba'ee kana sitti himuudhaaf dhufee
inni lammaffaan immoo isa kana ibiddatu bantii waaqaatii gadi bu'ee hoolaa fite ergamoota fite ana duwwaatu jalaa ba'e. Inni kunis dubbatee utuu afaan hin fixin namni kan biraan tokkos immoo dhufee warri kaaldotaa kutata sadiitti ramanii dingata irra ba'anii gaalota ooffatanii adeeman. Hojjetootas billaadhaan hin ajjeesan ana duwwaa jalaa ba'ee kana sitti himuudhaaf dhufe jedhe. Kun isa sadaffaadha warra kaaldotaa. Lakkoofsa 18 inni kunis immoo dubbatee utuu afaan hin fixin kan biraa tokkos immoo dhufee ilmaan kee fi intaloonni kee mana obboleessa kee isa hangafaatti nyaachaa daadhii wayiniis dhugaa turan. Kunoo qilleensi jabaan tokko lafa onaatti dhufee golee manichaa arfan in rukute. Yommus manichi ijoollota irratti hin jigee ijoollonnis hin dhumanii ana duwwaa jalaa ba'ee kana sitti himuudhaaf dhufe jedhetu oduu gaddaa oduu hamaa akkasittiin iddoo kanaa dhufe. Kana turra ga'e yoo bari waan afur agarra jechuudha. Oduu gaddaa karaa afur nama afuriin gita afuriin nama kanarra ga'e. Kun sirra yoo ga'e maal goota? Oduun gaddaa yoo dhufe maal goota? Egaatii Iyyoob maal godhe? Isa yeroo deebifnu nuufis deebii arganna. Gajjallaatti lakkoofsa 20tiin hamma 22tti gochaa Iyyoob mirkaneeffachuu qabna, hubachuu qabna. Maal godhee lakkoofsa 20 dubbisaa Iyyoob kan inni godhe akka kun ta'e jechuudha. Kanarratti Iyyoob lafaa ka'ee gaddarraa kan ka'e uffata isaa tarsaase. Gaddarraa kan ka'e uffata isaa hin tarsaase, mataa isaas dhaaddatee lafatti gombifamee hin sagade. Lafatti gombifamee hin sagade. Achumaanis qullaaqoon garaa haadha kootii ba'ee qullaaqoos biyyootti nan deebi'a. Waaqayyotu kennee Waaqayyotu fudhatee maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu jedhee kana hundumaa keessa Iyyoob hin yakkine. Dabaa hojjette jedhees Waaqayyoon hin addeessine jedhe. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf Iyyoob maal godhe? Lafaa ka'ee akka dhaga'e niwusiin kun bad news one after another si tokkottaan yeroo dubbatamutti lafaa ka'ee uffata isaa baqaqseedha. Uffata baqaqsuun akkaataa isaaniitti gaddi isaanii mul'isan. Yeroo ijoollee Israa'el warra 12 keessaa Yoosefii boolla keessa buusan hangafa inni ta'e Roobiin yommuu dhufu Yoosefiin achi keessa dhabu hin baqasseedha. Wayaa uffata isaa baqassee hin gaddeedha. Akkasumas abbaan isaanii Yaaqoob immoo yeroo Yoosefin dhabee yeroo dhufanitti himanii bineensa nyaate yeroo uffata sana fidanitti agarsiisan innis akkasuma hin baqasse. Iyyoobis kana godhe jechuudha. Kanaaf Iyyoob lafaa ka'ee uffata isaa tarsaasee mataa isaa haaddatee lafatti gombifamee immoo sagade. Sidaas gara kamitti dhaqaa gara kamitti ba'a maal jechuun sarara jira? Gara isa uume gara isa danda'atti goruu irra jira jechuudha. Kanaaf isa fuulduratti hin hambisu sana ofiisaa gaddeebise jechuudha. Waaqayyo fuulduratti isa kennu isa fudhatu isa gochuu danda'u hundumaa duratti gad of deebise. Oduu hamaa eenyutu hin sodaatu? Oduu hamaa nama akkamiitu hin sodaatu? Gara baafata keenya isa fuulduraa sanatti deebine. Nama sodaanne ilaala. Nama akkamiitiin oduu hamaan sodaanne lafa irratti? Kan hin qareeffamne, kan hin hollanne. Nama akkamiiti? Lakkoofsa tokko. Faarsaa 112 lakkoofsa tokko. Waaqayyoon jajadhuu
namni waaqayyoon sodaatu inni abboommii isaa guddaa itti tolus haa gammadu yookaan eebbifamaadha yookaan galateeffamaadha nama akkasiidha nama waaqayyoon sodaatu. Sodaan waaqayyoo yommuu jiraatu jalqabatti namatti miti namni oduu hamaa hin sodaanne jedhuu fi nama waaqayyoon sodaatu. Namni yeroo sodaa waaqayyoo qabaatu maaltu ta'a? Macaafa fakkeenyaa keessa lakkoofsa boqonnaa 8:13 irratti lafa nuuf kaa'a. 8:13 dubbisa. Macaafa fakkeenyaa 8:13 irratti dubbiin waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyoon sodaachuun wanta hamaa jibbuudhaan an of bokoksuu fi of guddisuu karaa hamaadhaaf arraba dubbii micciirraa nan jibba sababii jedhuu fi namni waaqayyoon sodaatus akka kanatti ilaala jechuudha. Hamaa irraatii of eega. Inni kan biraan namni oduu hamaa hin sodaanne achuma lakkoofsa 3 fi 4 isaan jiran keessaatiin lafan kaa'a. Lakkoofsa 3 qajeelummaan isaa yeroo hundumaa jabaatee hin dhaabbatedha. Inni kun immoo nama qajeelaa ta'e lakkoofsa 4 irratti inni araara qabeessa waa qabeessa qajeelaas waan ta'eef jedheetu itti fufaa nama qajeelaatu hamaa hin sodaatu akka kanarraa ilaallutti. Maaliif qajeelummaan namaan jiru namni qajeelummaan qabu qajeelummaan keenya isa waaqayyo nuuf kennu karaa Kiristoos Yesuus Kiristoos isa arganneedha. Galanni isaaf haa ta'u. Nuyi qajeelota kan taane amanaan tokko qajeelaa kan ta'e gochaa Yesuus Kiristoosiin isatu akkaawuntii keenyatti nuu galeetu qajeelota jedhamna. Ija waaqayyoo duratti qajeelota jedhamnaa akka itti beekamu jechuudha. Sababii Kiristoos nuuf godhee karaa waaqayyoorra namni adeemu qajeelaa righteousness, right standing with God, karaa qajeelaa yaadu, waan qajeelaa dubbachuu, waan qajeelaa hojjechuu waaqayyo kan barbaadudha. Namni akkasiidha oduu hamaa nama hin sodaanneedha. Inni kan biraan 4:5-9 irratti isa agarru nama araara qabeessaa fi bu'aa qabeessa nama gargaaruu fi warra kaaniif kan kennu iddoo kanatti nama akkasii hin dubbata. Egaatii nama akkasii kun oduu hamaa dhaga'u hin sodaatu waaqayyoon waan amanatuuf garaan isaas hin shakku jedhamee inni 7ffaa irratti barreeffame nama akkasiitidha. Nama waaqayyoon sodaatu nama qajeelaa ta'e nama araara qabeessa nama ho'a qabeessa nama gargaaru nama akkasiif immoo lakkoofsa 4ffaa irratti ifni dukkana keessatti hin ba'a. Yeroo dukkana isaatti jechuudha. Yeroo inni hammaatee jirutti, yeroo inni arguu hin dandeenyetti, yeroo inni humna hin qabnetti, yeroo inni of hin dandeenyetti ifni hin ba'aaf nama akkasiitiif jedha. Kanaaf namni akkasii nama oduu hamaa dhaga'uun sodaata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Iyyoobiin yoo dhaqne Iyyoobiin eenyummaa isaa gara boqonnaa 1 lakkoofsa 1, 2, 3, 4, 5tti eenyummaa isaa nutti agarsiisa. Namni qajeelaa akka ta'e achitti hin agarra. Egaa waaqayyo akka isaa wajjin ture hin agarra. Nama attamiitii nama sodaa nama waaqayyoon sodaatu nama qajeelummaa waaqayyoo keessa jiraatu nama ho'a qabeessa araara qabeessa nama akkasiidha. Oduu hamaa hin sodaatu. Attamitti oduu hamaa hin sodaatu. Attamittiin isa dhuuf ammas iddoo kanatti nuu deebisaa. Faarsa 112tu nuuf deebisaa. Keessumaatii lakkoofsa 7ffaa irratti garaansa hin shakku. His heart is fixed. Karaa waaqayyoo karaa na baasu. Karaa waaqayyoo karaa jireenya kooti. Kanaaf garaansa akkas ta'innaa akkasitti dhufinnaa isan qabne jechuudha. Garaansa hin shakkine afaan Ingiliffaa isaatiin
his heart is fixed. Na karaa tokko jechuudha walaalamni kan hin qabu. Nama akkasii garaan isaa yaadi isaa tokko inni ta'e jechuudha. Walaalamni kan hin qabu. Maaliif he knows God is in charge. Hundumtuu akka harka Waaqayyoo jiru nama hubate jechuudha. Haala hundumaaf Waaqayyo akka jiru nama hubatatu kana godha jechuudha. Kanaaf namni akkasiidha maal ilaala yookaan maal hin dagatu yookaan maal hubata yoo inni gaafannee fi haala jireenya bara baraa akka qabu beeka. Yoo isheen lafarra dabarte silaas lafarratti temporary silaas lafarratti guyyaan gaddaan dhufa. Garuu haala bara baraa akka qabu yaadachiisa lubbuusaa ofiisaa yaadachiisa jechuudha. Kuni raafamuu irraa isa eega. Hamaan yommuu dhaga'amu raafamuu irraa isa eega. Argamuun Waaqayyoo akka isa wajjin jiru. God is present. Hamma bara dhumuutti maayile gooftaan Yesuus Kiristoos Maatewos 28 isin wajjinan jira. Hamma bara dhufaa kun jirutti isin wajjinan jira. God is present. Argamuun Waaqayyoo isa wajjin jira. Kanaafiti akkamittiin hin sodaatu jedhuu fi sababii Waaqayyo isaa wajjin jiraachuu isaa beekuuf sababii haala hundumaa irratti Waaqayyo danda'a ta'uu isaa beekuuf garaan isaa hin dhiqqitu Waaqayyo irra dhaabbata. Inni kan biraan argamuu Waaqayyo taansee jaalala Waaqayyo isaaf qabu guddaa akka ta'e nama beeku. Waaqayyo na jaallata, na jaallata. Jaalalli Waaqayyo immoo guddaa ta'uu isaa kan abbaa isaatirra kan caalu kan haadha isaatirra kan caalu Waaqayyo guddaa akka isa jaallate sababii hin daganne sababii hin irraanfanne nama akkasiidhaa yoo oduu hamaan dhufu hin raafamu. Dhaabbata oduu hamaa keessatti jechuudha. Inni kan biraan sababii mucaa Waaqayyo ta'uusaa hin dagatiniif mucaa Waaqayyo ta'uusaa sababii hin daganneef dhiiras ta'uu durbas ta'u jechuudha. Namni akkasiidha oduu hamaan yommuu dhufu akka hin sodaanne hin dhaabbata. Inni guddaanii fi inni caalu immoo Waaqayyo waan amanatu. Waaqayyo waan hundumaan amanachuu danda'u nurra jiraata. Isa amma garuuf, isa dhufuuf, isa beenuuf, isa hin beekneef Waaqayyoon amanachuu danda'uun barbaachisaadha. Lakkoofsa warra deebiin dubbisa. Oduu hamaa dhaga'u nama akkasiidha hin sodaatu. Waaqayyoon waan amanatuuf garaan isaas ni dhiqu. Waaqayyoon amanachuun barbaachisaadha. Waan nama halleef waan hundumaaf karaa kama dhufu gabaasisaa karaa kama dhufu sababii isaa karaa baay'ee dhufuu danda'a ta'uu ta'e garuu namni akkasiidha yoo dhufe hin sodaatu jechuudha. Akkaataa tiriitii godhu beeka jechuudha. Battaluma inni dhufutti inni amanachuu jalqaba jechuudha. Yookaan yaadachuu jalqaba. Lubbuu isaa yaadachiisuu jalqaba. Daawit lubbuu isaa irratti dubbata. Iddoo baay'eetti dubbata beekti yaadatu ta'e. Kanaaf irratti dubbata jechuudha. Maaliif? Waaqachi Waaqa haala jijjiiruu danda'u. Waaqa immoo isa jaallatu. Jaalala guddaadhaan Waaqachi immoo yookaan Waaqichaaf immoo ilma isaa intala isaa akka taate nama yaadatu yommuu ta'u oduu hamaan isaan raasu jechuudha. Oduu hamaa hundumaaf egaa maal goota Waaqayyoon amanachuu qabdu jechuudha. Amanachuu qabdu. Kan biraa qabu, fo'annaa qabu, filannaa qabu. Kanatu nuuf kenname. Karaan nu baasa kana nuuf kenna karaa isaa amanannaati. Hammas wajjin jiru tamasa jala jiru tamasa waan mannutti tamasa waan keessunutti karaan tokkicha jechuudha. Isa amanachuu. Hamaan hin dhufa eessanuu dhagaye ganamas dhagaye galgalas dhagaye guyyaas dhagaye. Har'a galgalas dhagaye booris dhagaye ji'a tokko booddees dhagaye. Waaqayyo kan inni sirraa barbaadu tokkoffaa Waaqayyo guddaa akka ta'e sodaadhu sodaan itti dhiyaadhu. Akkuma Iyyoob dhufee fuula isaa duratti he humbled himself.
duwwaa ofiisaa godhe waan qabu ciree jechuudha duwwaa akka fuudhee isatti dhiyaachuun barbaachisaa inni immoo yaada kenna akkuma isaaf yaada kenna battala sanatti maaltu akka inni gara biyya lafaatti dhufe yaadachiise hafuura waaqayyoo qullaaqoon garaa nama keessaa ba'e qullaaqoon qowwaa lama ulfinni garuu waaqayyoof haa ta'u hubannaa akkasii gara isaatti waan jigeef hubannaa akka waan jennu hin beekne sagaleen jiru keessaa baay'een jiru isaa maaliif kiippil nama godha jechuudha sodaa waan namaa yeroo dhaga'an kanaaf gara waaqayyootti galagaluudhaan kana keessaa dabarra kana keessaatii ba'an Iyyoob egaa qabeenyaa isaa duwwaa miti qaama isaa irrattis waan ga'e baay'eedhaan beektu mee waan isarra ga'e keessa utuu agarru waan inni jedhu iddoo tokkotti waan nama ajaa'ibsiisu boqonnaa 13 lakkoofsa 5 irratti keessa jiru agarra boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irratti waan tokko dubbata Iyyoob kun akkas jedha waaqayyo na ajjeese iyyuu an isuman abdadha karaa kan biraa isuman amanadha dhugaa koos isuma durattan falmadha jedha waaqayyo na ajjeese iyyuu isuman abdadha isuman amanadha maaliif namni isatti amane yookaan amanannaa isaa kan qabu yeelloo jedha dubbii waaqayyo horii abdachuu hin danda'u har'aan amma ta'etti horiin nu gargaaruu danda'a garuu lafa horiin itti du'uuroo isheen hojjetu maaliif biyya kufe keessa waan jiraannu biyya lafaa kufe keessa amma jirrutti guyyaan gadda dhageenyu dhufuun isaa nafu kanaaf akka nama waaqayyootti akka nama waaqayyoon sodaatutti amanannaadhaan of qopheessa jechuudha amanannaan jiraachuu irra jiraatu tarii namatti hirkannee irrata tarii qabeenyaatti hirkannee irrata tarii beekumsa keenyatti hirkannee jirrata kun hundumtuu gaafa duwwaa ta'uu beeku akka qabeenyaa iyyuu isa kanaaf amanannaa waaqayyoo irratti you have to fix your heart jechuudha kan namicha sanaatti namni oduu hamaan yommuu dhufu sodaanne suriin he fixed his heart kan isa walaallamni isa godhu jiru jechuudha karaa tokkicha irratti karaa waaqayyoo irratti amanachuu isaa irratti abdachuu isaa irratti murteeffatee jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u nus karaa inni baasu kana malee wanta jiru natti fakkaata ofii keenyaaf biyya keenyaaf waan qabnuuf hundumaaf jireenya keenyaaf karaan jiru karaa amanannaati kanaaf gadda yoo dhageessan dafaatii gara abbaa keessanii isa abbaa sana ta'e guddisee musa sin jaallata guddisee isa sin jaallata akkasumas yeroo hundumaa isan wajjin jiru he is present wajjin jira hundumaa hamma bara lafaatti gooftaa Yesuus afaan isaatiin dubbate afaan ingiliffa isaatiin qalamii diimataadhaan isa barreeffame jechuudha isa Yesuus Kiristoos dubbate jechuudha isin duukaan jiran argamuu isaa argi jiraate jaalala isaa guddaan argi jiraate nu karaa keenya immoo amanannaan ga'ee keenya jechuudha qaba kan jennu jiraate isa jechuudha priority number 1 jireenya keenya keessatti isa maaliif nu ibseera jireenya keenya keessatti nutuqee nu agarsiiseera nutti irratee yeroo biyya nutti fidee guutee nu agarsiiseera dhukkubsannee yeroo dhukkubni sodaachisee nutti yeroo dhufee fayyisuu isaatiin argamee agarreerra ammas guyyaa gaddaafis kan waamu isa jechuudha guyyaa rakkina keetti na waammadhu anis sin dhagaa sin deebisa seera galanni gooftaa haa ta'u hundi keenya of taane garaan waaqayyoon amanatu isa oduu hamaa hin sodaanne sodaachuu irra hin jiru jechuudha namni waaqayyoon amanatu nama garaasaa fiiksi godhatu garaansaa kan hin shakkin waaqayyoos akkasii barbaada nama akkasiidhaa oduu hamaa dhaga'u hin sodaatu waaqayyoon waan amanatuuf garaansaas waan hin raafamneef jedha har'a dubbiin waaqayyo dhageenya